Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalli isin haa dhaqqabu jecha. Egaa har'a barumsa tokko qabannee isiniif dhufnee jira jechuudha. Egaa barumsa kanarraas waan hedduu akka baratan abdii guutuun qaba. Hamma dhumatti yoo nu hordoftan barumsa guddaa irraa argachuu dandeessanii. Egaa barumsi keenya kanarraatis wantoota lama qabannee dhufnee jira jechuudha. Innis killeedhaa fi buna jechuudha qabannee dhufnee jira. Kanaafuu bunaa fi killee kanarraa waan hedduu wanta raasofnutu jira. Waan hedduus akka irraa baratan asumaan kabajaadhaan akka nu hordoftan isin beeksisa. Egaa akkuma beekamu bunaa fi killee qabadheetiin jira. Akkuma agartan killeen isii tana jechuudha qabadheen jira. Akkasumas bunni akkuma agartan ni agartan jedhee yaada. Buna jechuu isaan kana lameen irratti kan waliin barannu ta'a. Kanaafuu bunni kuni maal akka ta'uu fi killeen tuni maal akka taate kanaafuu amaloota isaan agarsiisanidha. Amaloota akkam akka qabanidha. Ilmi namaatu amaloota akkanaa yoo qabaate maal rakkoo qaba akkasumas cimuu danda'a kan jedhudha. Kanaafuu mee liidar hirphaan itti nu dabalu. Akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo addaa waliin qabannee dhufnee jirra. Egaa akkuma beekamu nama cimaa wajjin jechuudha. Egaa guyyaan har'aa baay'ee namatti tola. Akkuma beekamu egaa inni akkuma nu agarsiisetti guyyaa har'aa immoo barumsa addaa waan sin dhala namaatiif waan hedduu kan irraa argattan yookaan immoo sin fayyada jennee ofii keenyaaf kan irraa arganne isiniif qabannee dhufne. Inni kun egaa akkuma beekamu killee qabannee isinii dhufnee jirra. Akkuma immoo beekamu buna qabannee isinii dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf bunaa fi killeen maaliin chaalenjiin isaan keessa dabarsan maaliin dhalli namaa akkuma beekamu chaalenjii akkasii keessa yoo dabarse maal jedhamee yookaan immoo bakka kam ga'a? Chaalenjiin ni jira. Akkuma isaan chaalenjii kana keessa dabarsanii bakka sana ga'an yookaan immoo bakka wayii sana ga'an dhalli namaa osoo dabarse bakka sana kana caala immoo jijjiirama gaarii ni fida jennee abdii qabna. Kanaaf walumaan barumsa sanatti ni dabarraa jechuudha. Barumsa sanarraas immoo isinis waan hedduu akka qooddatan abdii qaba. Galatooma. Okay, baay'ee galatoomi. Kallattumaan gara barumsatti deemna. Nu faana turaadha. Akkuma beekamu kunni killeen kunni killee jirtuudha. Akkuma dhalatteen jechuudha. Waa takka hin taane jechuudha. Ibidda keessa hin seenne. Isii kana amma fuunee yookaan maankaa kanaan yoo kan dhoofnu taate maali ni cabxii jechuudha. Maankaa kana yoo kan dhoofnu taate amma fakkeenyaaf killee kana qabnee jirra. Maankaa kanaan yoo dhoofne maal taatee jirti? Cabxeeti kan jirtu jechuudha. Killeen tun cabxeeti isiin tun kan jirtu killeen tun jechuudha. Maaliif cabxeeti kan jirtu? Tokkoffaa durarratti maankaa kana yeroo takka illee laaftuu waan taateef cabxee jirti jechuudha. Bishaan irraa yaa'ee jira akkuma agartan cabxeetti kan jirtu. Akkasumas bunni kuni ni agartan jedhee yaada. Buna kana jechuudha. Bishaan kana fuunee bishaan ni agartanii yoo kan itti naqnu taate walitti illee yoo kan garagalchinu taate jijjiirama fidee jira. Jijjiirama hin finne. Jijjiirama fidee hin jiru. Akkuma agartan kana jijjiirama tokko hin finne. Amma gaa isaan kana lameen killee kanas daqiiqaa 10 ibiddarra tursiisnee akkasumas buna kana ahooynee tumnee finna. Amma daqiiqaa 15 killeenis ibiddarra jirti. Bunninis haa kaa'amu. Kanaafuu erga kana booda maal akka ta'an waliin kan laalluudha. Akkuma beekamu bunni daqiiqaa 15 booda bifa kana ta'a jechuudha. Tumamee akaamee bifa kana kan ta'udha. Bifa kana ta'a. Akkasumas killeen daqiiqaa 15 booda tana fakkaatti bilchaattee jirti jechuudha. Amma gaa buna kana fuunee bunni bilchaatee tumamee jira jennee jira.
bunni kun tumameeti kan jiru. Amma gaa buna kana ni fuuna. Bunni waan tumamee jiruuf bishaanitti naqna. Ni agartanii bishaanitti naqna. Amma maal ta'ee jira? Buna ta'ee jira. Reefu bishaan ture amma buna itti daballee guutumaan guututti bunni kun bishaan kana dhuunfatee jira jechuudha. Kana booda buna jedhee yaamamu malee bishaan jedhee waamamu. Bishaan jedhee waamamu jechuudha. Amma gaa killeen kunis bilchaattee jirti daqiiqaa 10 ibiddarra turtee jirti. Amma cabsuu hin dandeenyu. Maali? Jabaatteeti kan jirtu. Akkuma agartan jabaatteeti hin cabdu. Akka taree fuutii miti. Akka taree fuutii miti. Amma gaa bunni kun sababni itti buna jedhamee waamameef bunni kun ibiddarratti akaa'amee mooyyeedhatti tumamee yookaan maashinaan daakamee dhufe. Gaafa dhufu kana bishaan jijjiiree jira. Yeroo jalqabaa bunni kun osoo hin tumamin, osoo bishaanitti osoo hin akaa'amin, osoo maashinaan hin daakamin bishaan kana jijjiiruu hin dandeenye. Bishaan kana kalara isaa garagalchuu hin dandeenye. Qilleenis osoo hin bilchaatiin maankaa yeroo takkaan hogguun dhawu cabxeeti kan jirtu. Kanaafuu kanarraa inni bal'inaan kan ibsu ta'a jechuudha. Tokkoffaa duraa namni tokko wanti kun erga chaalenjii keessa darban, erga rakkoo keessa darban akka waa hundi isaaniin dhuunfatamu godhamee jira. Bunni tumamee, akaawamee, maashinaan daakamee rakkoo san keessa darbee maal ta'e bishaan buna jijjiiree maqaa isaatiin akka waamamu godhee jira. Bunni jechuudha. Chaalenjii dabarsee, chaalenjii kanaaf osoo harkan kennin chaalenjii kana kee injifatee bishaan mataa isaatiin akka buna jedhamee maqaa isaatti jijjiiree jira. Gara maqaa isaa geeddaree jira. Bunni akkuma agartan kan akkuma waliin agarre. Yeroo duraa immoo waan chaalenjii keessa hin darbiniif buna bishaan kana jijjiiruu hin dandeenye. Kalara isaa jijjiiruu hin dandeenye. Qilleenis immoo erga bilchaatteen booda ni jabaatte. Tareefumaan kaadhaan yeroo takka dhoyinaan cabxee miti jabaattee jirti amma. Waan jabaattee jirtuuf chaalenjii keessa darbuun ni jabeessa. Namni chaalenjii keessa gaafa darbu ni jabaata. Haala qillee yookaan haala bunaa ta'uudha qaba. Akka buna kanatti maqaa ofii rakkoos keessa darbu chaalenjii gufuus dabarsee rakkoo adda addaa dabarsee injifatee waa hunda maqaa isaatiin dhuunfatuu qaba. Akka bunaa fi qillee kana ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Galatoomaa. Galatoomi isin jechuu barbaannaa waan hedduu akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Akkuma beekamu gaa fakkeenyota garaagaraa fudhannee akkuma beekamu kana dura qilleen maal turte dhangala'aa keessaa daqiiqa yookaan immoo wanta xiqqoo wayitiin rukutamte dhangala'oon garaa keessaa bahee buna immoo gaafa bishaan sana keessatti galchinu gaafa waliin makaallee osoo oollee halluu isaa hin jijjiirranne jechaadha. Maaliif akka dhalatetti wanta jiruuf. Lukkuun kunis immoo akka lukkuu keessaa baheen wanta jiruuf yeroo sanatti battalumatti wanta xiqqoon gaafa tuqnu maal ta'a? Ni dhangala'a jechaadha. Maaliif? Wanti kun akka dhalatetti jira waan ta'eef wanti tokko ittiin buune jechaadha. Yeroo dooba garuu akkuma leenjisaan keenya nuun jedhetti gaa yeroo booda bunni akkuma beekamu bunni buna jedhamee bishaan dura keessa ture sana gara maqaa isaatiitti kan jijjiire adeemsa hedduu keessa darbeeti. Gubaatii hedduu keessa darbeeti. Bunni kun yeroo duraatiif ni biqilfama. Edda biqilfamee booda ni guddataa. Edda guddatee booda firee ni ababaa firee wantoota garaagaraa godhatee booda ni guurama. Edda guurame booda warshaalee garaagaraa keessa darbee edda bahee booda immoo edda dhiqamee booda immoo ni hakaama. Akaamee edda akaamee booda maal ta'a? Ammas illee ni tumama. Edda tumamee booda gara bishaan maal godhaa? Gara halluu isaatti jijjiiree jechaadha. Akkuma unqulaalinis immoo yookaan qilleen kun yeroo duraa ni rukutamte daqiiqaa tokko keessa yookaan immoo wanta xiqqoo wayitiin cabdee jirti. Maaliif? Akka dhalatteetti jirti waan ta'eef. Inni kun immoo erga daqiiqaa 10 ibiddarra ture booda immoo hin cabu jechaadha. Jabaatee jira. Maaliif? Isa jabeessee jechaadha. Egaa dhalli namaa egaa wantoonni bunni gara maqaa isaatiitti bishaan sana gara maqaa isaatiitti jijjiire. Qilleen immoo edda chaalenjii daqiiqaa 10 ibiddarra ture. Chaalenjii sana keessa darbe edda jabaate. Bunni edda chaalenjii amma kanaa kana keessa darbee maqaa isaatti jijjiire namoonni baay'een itti fayyadamanii buna
Maaliif dura bishaanii amma buna jedhee namoonni baay'een ergatti fayyadamanii dhalli namaa isa kam ta'uu barbaadate yeroo hundaa maaliif buna yeroo duraatiif itti nam'ee haala kanaan halluun jijjiirranne zim jettee akka dhalattetti taa'uumoo akkuma killee kanaa akkuma dhalattetti yeroo hundaa bakka barbaadetti cabuumoo chaalenjii keessa dabarsitee boroddoo guddaa ga'uu barbaada. Namni bakka yaade ga'uu yoo barbaade chaalenjiin maal isaaf daandii milkaa'inaati. Namni chaalenjii keessa darbe boroddoo guddaa ga'a. Namni iddoo guddaa wayii ga'e immoo chaalenjii keessa waanta darbeef bakka guddaa kan ga'e. Kanaaf yeroo hundaa akka bunaa ta'uu barbaaddu moo yeroo buna isa maqaasaa ofitti jijjiire barbaaddu moo yeroo hundaa bishaan taate yookaan immoo halluu keetoon jijjiiratiin jiraachuu barbaadda. Inni kun immoo gaaffii kan keeti. Filannoon keetii jechaadha. Maaliif akka dhalatteetti haftee chaalenjiin nan tuqu yoo jette maal taata zim jettee akkuma mukaatti dhaabattee haftaa jechaadha. Namni immoo chaalenjii keessa darbe namni iddoo guddaa ga'e iddoo guddaa ga'uu barbaade chaalenjii keessa darbeeti. Maaliif namni tokko fakkeenya kanarrattan waa tokko sinii dabala jechaadha akkuma kanaa waan ta'eef mee damma fudhannu. Dammi baay'ee mi'aa miti gaafa damma tokko baasuun dura maaliif kanniisaan hiddamuun dirqamaa jechaadha. Maaliif kanniisni nan tuqu yoo jette bakkee sana teessaa damma sana nyaachuu hin dandeessu. Garuu immoo damma nyaachuu ni barbaadda. Damma baasuudhaaf immoo kanniisni si hidditi jechaadha. Kanaaf maal gochuu kanniisaan hiddamuutu sirra jiraata jechaadha. Kanaaf immoo maaliif kunis chaalenjiidha. Chaalenjii yoo dammi mi'aa baay'ee namatti tola. Dhagna kee hiddamtee kanniisni si hiddeessi nyaatee isaa booda damma mi'aa sana nyaatta jechaadha. Inni kun maaliin chaalenjiin isaa isa tokko jechaadha. Kanaaf immoo dhala namaa ta'ee akka buna dhumarratti maal godhee akka maqaasaa ofitti jijjiire chaalenjii atis immoo chaalenjiin har'a si qunnamu siif daandii milkaa'inaati boroddoo guddaa si geessa jijjiirama gaarii bira si fiduu si danda'a jechaadha. Sababiin isaa maaliif? Chaalenjii keessa wanta dabarsitee ta'u waan sodaattu boroddoo guddaa ni geessa akka iddoo guddaa geessus immoo ni beeku. Chaalenjii yoo sodaattee mana kee teessaa jecha wanti si jijjiirullee tokko hin jiru. Maaliif iddoo guddaa ga'uu hin barbaaddu waan tokko akka na tuqne yoo barbaadde mana kee teessaa jechaadha. Si gala miti. Kanaaf egaa namoonni baay'een isa kana keessaa isa kam ta'uu barbaadu. Filannoon kee iddoo guddaa ga'uu yoo barbaadde chaalenjii keessa darbi. Chaalenjii keessa yoo dabarsite iddoo guddaa geessa. Jijjiirama gaarii fidda. Akkuma namoota guddatanii iddoo guddaa ga'anii atis immoo iddoo guddaa geessa. Sababiin isaa akka buna gaafa duraa ta'uu osoo hin ta'in akka isa dhumaarratti chaalenjii keessa darbitee maqaa keetti jijjiiruutu sirra jiraata jechuudha. Maaliif killeenis egaa laaftuu hin ta'in akka killee gaafa duraa osoo hin ta'in chaalenjii keessa isa darbe daqiiqaa 10 ibidda irra turee booda chaalenjii sana keessa erga darbee boodadha kan jabaate namni akka cabsuu hin dandeenye jechaadha. Maaliif otoo akka haaraatti namoonni baay'ee nama fakkeenyaaf namoonni tokko dhuguu danda'u yeroo sanatti filatamaa miti jechaadha baay'inaan. Garuu edda affeelamee chaalenjii keessa darbee namoonni baay'een ni barbaadu. Bunas illee akkasuma jechaadha. Kanaaf illee suusii garaagaraatiif buna namoonni baay'een itti fayyadamu. Maaliif? Akka isaan haaromsu sammuu isaanii wanta haaromsuuf jechaadha. Inni maaliin edda maqaasaa jijjiiree booda malee sammuu kee si haaromsaa otoo maqaasaa hin jijjiirin otoo hin danfiin otoo chaalenjii keessa hin darbin otoo akkatti ilaalte sammuu kee haaromsuu hin danda'u. Edda chaalenjii keessa darbee garuu sammuu kee haaromsuu danda'a. Kanaaf sinis immoo yeroo hundaa chaalenjii hin sodaatina. Chaalenjii booda jijjiiramatu jira. Chaalenjii booda guddinatu jira. Chaalenjii booda bakka guddaa ga'uutu jiran siniin jedhaa. Hundi keessanis immoo waan hedduu fakkeenya kanarraa waan hedduu inni barattu abdii guddaa qaba. Kanaaf wanta achirratti immoo fakkeenyaaf gara fuulduraattis immoo nu hojjedhaa jettan koomentii irratti barreessuu ni dandeessu. Nuuf koomentiin maalinni gara fuulduraatti fakkeenyaaf nuti iddoo sirreessine iddoo kanatti sirreessaa. Koomentiin gara fuulduraattis immoo wanta akkasii nuuf hojjedhaa jijjiiramaaf guddinaaf gara fuulduraatti kan sin barbaachisu koomentii irratti barreeffachuu ni dandeessu. Isaa booda immoo koomentii keessan ilaallee viidiyoo irra deebinee kan biraallee sinii hojjechuu ni dandeenya. Guyyaa guyyaan viidiyoon keenya sin bira ga'a jechaadha. Kanaaf hundi keessanis immoo maal gochuutu sinirra jiraata? Koomentii dhaggeeffachuu otoo hin ta'in dhaggeeffattanii wanta sin fayyade yoo fudhattan siniif boru iddoo guddaa ga'uu dandeessu. Garuu immoo koomentiis immoo barreessuu hin dagatiina. Kanaaf siniif hojjechuudhaaf
nuti qophii taanee argamnee jirra. Galatoomaa anis immoo sirra isinii buuse viidiyoo kana immoo hundi keessan sheerii gootanii maaliif hojii jabeessus subscribe gochuus hin dagatinaa isin jechuu barbaanna. Maaliif nuti gara fuulduraatti laayikii gaafa gootan gara fuulduraatti maaliif viidiyoo biraa hojjechuudhaaf kaka'umsa nuuf ta'a jechaadha. Kanaaf immoo laayikiin kaka'umsa nuuf ta'a, subscribe gootanii sheerii gootanii namoonni baay'eenis immoo akka irraa fayyadaman gochuus irra jiraata. Galatooma. Galatoomii ibsa baay'ee nuuf laattee jirta. Ibsa bal'aadha kan nuuf laattee. Egaa akkuma beekamu barumsa kanarraa waan hedduu akka barattanis abdii guutuun qaba. Kanaafuu ilmi namaa maal ta'utu irra jiraata. Wanta hojjetu irratti qulqullinaan hojjechuu qaba. Eenyumaal hojii keessumattuu mana qulqulleessus yoo ta'e mana qulqulleessuu sanirratti namni biraa akka isa caalaa hin qulqulleessinetti qulqulleessuu qaba. Wanta hojjetu irratti sirriitti hojjechuutu isa irra jiraata. Keessattuu wanta hojjennu irratti sirriitti xiyyeeffannoo itti kennine hojjechuu qabna. Akkasumas wanta hojjennu akka maqaa keenyaa dhuunfatamu godhuu qabna. Akkuma bunaaf killee kana akka waa hundi maqaa keenyaan dhuunfatamu wanti jalqabne takka maqaa keenyaan akka waamamu naaf isin kan goosisu malee nama biraatii miti. Namni biraa ka eeggannus hin jiru. Dhaloonni amma anaafisi kan addunyaan qabdu kan biraatii miti. Kan darbee jira. Amma immoo sa'aatii kanatti anaafi ati maal hojjechaa jira. Kanaafuu maal godhuu qabna? Waan hundi akka maqaa keenyaan waamamu wanta hojjenne irratti akka namuu nu beeku godhuu qabna. Egaa wanti kanarraa waa hedduu barattan jedhee yaada barumsa kanarraa. Akkasumas gaaf biraa hanga barumsa biraatiin walitti deebinu turtii gaarii isiniif hawwa. Galatoomaa horaa bulaa.